Nuti abbootii gadaa Tuulamaati yookaan immoo Saglii Gadaa Tuulamaati. Saglii Gadaa Tuulamaa kana erga aangoo fuunee waggaa 5ffaa irra jirra. Hojii uummataa, hojii sirna gadaa hojjechaa turre. Sagliin Tuulamaa kun hoo nutti kennamu uummata miliyoona 10 oltu araddaa jilaa ana nutti kenne. Araddaa jilaa kana hoo nutti kennu aga waggaa 8 eeguunis dirqama keenya, kunuunsuunis dirqama keenya. Gadaan Tuulamaa akkuma duudhaa safuu seenaa sirna gadaa Oromootti hangafa hundaati. Handhuura biyyattiitis. Kanaafuu sirni gadaa kaleecha diinaan cabaa ture. Har'a immoo diinaan oduun ta'in ofiin mataa isaatiin garagalee wal cabsaa jira. Sagalee kana akka uummata Oromoo bira nu gahu wanti nu kaase waan gurguddoodha. Waan jabduudha. Kunis maalinni gadaa Tuulamaa keessatti safuun nu harkaa cabe, sirnatu nu harkaa cabe, sirnarraa dhiibamne. Rakkoon nu mudataa jiru rakkoo bal'aadha. Yaa'iin beelbaa aduu nu muudu nu hundaa sagalee tokkoon nu mudee jira. Yaa'iin beelbaa abbaa gadaa tokko of keessaa baafnee akka hogganaatitti nu ifii keenya abbaa gadaa goobana akka hogganaatti of dura gufnee jirra. Ammas yeroo kana nama lama bichatu abbaa gadaa ta'ee nu of keessaa dhiibee sirna gadaa nu harkatti cabsanii. Kuni kaayii dirqama waggaa 8 hayyoota ta'ee uummata Oromoo ta'ee uummata gadaa shananii hannutti kennan sani dirqama keenya aga aangoo tana gallakkisnutti dirqama uummata kana tajaajiluutu nurra jira. Sirnumarraa qabnee aangootti erga dhufuu qabnee eegallee rakkoon nu mudata. Ammatti rakkoon garuu sirna gadaa Tuulamaa kanarraa dhiibamnee moggaatti waan ba'aa jirruuf yaada keenya kana yaada dhugaa sobni hin qabne yaada dhugaa keenya kana uummataan gahuu barbaanneeti. Sirna gadaa kanarratti rakkoon nu qunname rakkoo guddaa waan nu qunnameef ammatti sirna gadaa kana gaggeessuu hojjechuu waan hin dandeenyeef kana ibsachuu barbaanneeti. Sirni gadaa bu'uura eenyummaa maalummaa Oromummaa ta'ee oduu jiru har'a haalli inni itti jiru tokko duudharraa maqsuu akka Tuulamni harca'u ciccitu godhamaati kan jiru. Tuulamni eebbarraa illee tajaajila ummataatirree lafa jilaa tiksuurraa irree eega gaafa aangoo fudhateen calqabee dadhabbii bu'aa ce'ii baay'ee irra jira. Gadaan beelbaa eega aangoo qabatee waggaa 5tti deemaa jira. Abbaa gadaa goomana dabalatee Saglii qabna. Waggaa 4 dabran kana waliigalteedhaan torbiitti al lama guyyaa hojjaa duraatii fi guyyaa kamisaati uummata tajaajila kan kenninu. Har'a maaltu jira? Waajjirri cufame kara seennuun hin qabnu. Uummanni torbeetti gizee 2 gizee 3 kan dhufu iddoo sanitti tajaajila dhabe. Uummanni bakka kamiyyuu uummanni Oromoo ta'e rakkoo qabaatee wanti garaagaraa yoo ta'e dhimma maatillee dhimma abbaa manaa fi haadha manaallee rakkoo garaagaraallee hiikaa turuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee uummanni nu gaggeessinu kun uummata waggaatti uummata 1000. Har'a immoo eega baatii 7 Sagliin kun waajjira seenee waajjira Tuulamaa seenee tajaajila kennuu hin dandeenye. Rakkoon kun akkamitti nu mudate yoo jennu sirnuma kana yeroo jalqabnu tokkummaa abbootii gadaatiin rakkoon nutti uumame. Tokkummaa abbootii gadaatirraan immoo gadaa keenya keessatti gamtaa abbootii gadaatiin gamtaan abbootii gadaa wal siqeet abbootii gadaa fiixee han jedhamuun waggaadhaan yoo irreechi dhufu sirna keenya kana yaada bilisaan ga'ee keenya bahuu dadhabnee rakkoo kana hayyuu Tuulamaattis lallabachaa turree qaama ilaallatuttis himachaa taas geenye ammatti dhageettii dhabnee sirna gadaa keenya kana hojjechuu waan dadhabneef. Maalidhaan kan ka'e sababii nama lamaatiin jechuudha. Sababii nama lamaatiin waajjirri saamamee waajjirri hinatame meeshaan Tuulamaa kaleessa gadaa Birmajiitirraa gadaa beelbaatitti dabre hin jiru.
duwwaa jira. Sababii kana maaltu maaf badee maaf hin deebine qabeenyi kun maa badaa gadaan gadaatti dabarsiteet teecha hulluqxee baati maaf kana ta'a yoo jennu sababii saniin sagliin kun waajjira irraa ugguramee jechuudha poolisiidhaan. Nama lama ta'anii har'atanii ofii hoonu naannoo hin dhaqne poolisiidhaan nu ari'anii dhiisnee galuufuu rakkina ta'e uummanni tajaajila dhabee abbaa gadaa goobanaatii fi lataa birraa jedhanii iddoo sanitti dhuunfaa ofiitii fi isaaf godhan malee uummanni waan tajaajilame hin qabu. Har'allee qaamni ilaallatu dhimma kana furmaata itti kennee waajjirri kun furmaanni tokko argamee uummata keenya akka tajaajillu uummata keenya akka qindeessinu dirqamatu kara TV kanatti nu fide qaamni ilaallatu kana dhaga'ee yeroo dhiyootitti furmaata akka itti kennu jedha. Biiroon keenya galmi keenya furtuun nurratti jijjiiramee haga poolisiidhaan ari'amutti geenye uummanni Oromoo miidhaa keenya kana akka nuu beeku akka nuu argu abbaan gadaa gooban namoota sirna gadaa dabsanii darbanii fi maqaa hayyuu warra hayyuu hin taane fi warroota gadaa hin geenye fi warra gadaa sirna gadaa kana hin qabne isaan ofirratti gurmeessetti nu dhiibee sirna kana keessa nu baasutti waan jiruuf dhugaan ilmoo waaqaa waan taateef gadaan dhiigaaf lafee waan taateef waan ilmoo irra nama marartuuf dhimma kana uummanni Oromoo akka dhaga'ee tumsa nuu ba'u akka rakkoon kun nuuf furatu yenneeti. Rakkoo gurguddootu nurra ga'e doorsisuu adda addaan nurra ga'e qaamni mootummaa addaan nu qoode mootummaatti hirkateeti addaan nu qoodee mootummaan isa qofaaf mirga eegaa nuti mirga dhabnee gadaa keenyarraa sarbamnee jirra. Gadaan kun immoo hammatti yoo mirgi gadaa hin eegamin yoo mirgi abbootii gadaa tuulamaa hin eegamin yoo hayyoota hin eegamin kufaatidha. Kanaaf dhimmi kun xiyyeeffannaatti kennamee yoo hin laalamin hambi biraa yoo hin laalin qaamni dhimmi kun hayyoonni dhimmi kun isaan laallatu sirna kana yoo hin laalin sirni kun dhaloota dhufu jalaas cabuuf deemaa jira ammas nu harkatti cabee jira uummata illee tajaajiluu hin dandeenye. Sababa meeshaan bade kun maan deemine waan jedhuuf kan ka'e waan tokko dawoo gorachuudhaan abbaan gadaa tokko saglii isaa wajjin kan bulchu waggaa 8 garuu ammatti immoo wanni taa'amaa jiru gadaan kan nama tokko kan nama lamaa taate sagliin kun egaa tuulamni safuu qaba duudhaa qaba kabaja qaba tuulamni guddaadha mataa biyyaati sammuu biyyaati sammuu Oromooti akkuma kaleecha immoo diinni nu harkatti cabse kana numti immoo ergama diinatiin sirna gadaa kana laaffisaa jira jechuudha. Kufaatiin kun immoo Oromoo simmiidha gadaa simmiidha uummata keenyarree himmiidha. Kana immoo uummanni Oromoo nu beekuu qaba. Namni Oromoo ta'e immoo waan kana nu hubachuu qaba. Kan biyya keessa Oromoo biyya keessa jirus biyya alaa jirus jechuudha. Nuti akkaataa sagalee itti dhabne rakkoon kun rakkoo sirna gadaati. Rakkoo sirna gadaa kana rakkoo dhuunfaa fakkeeffatameet mootummaatti irree hoogganaa tokkotti irree an himamu rakkoo dhuunfaa fakkeechaniiti haasa'amaa jira. Deebirree hin dhabne kana nuti rakkoo dhuunfaa walirraa hin qabnu. Nuti caffee odaana beetitu olitti nu fide. Teessoon keenyaa fi ka'umsi keenya uummata tuulamaa keessa bakka adda addaatirraa fi gosa adda addaatirraa tuulama 3 irraa walitti dhufne bachoorraa ani yoon dhufu jiillee irraa isaan dhufeen jira daacha irraa isaan dhufeen jira. Nuti rakkoo dhuunfaa hin qabnu. Maasaas ol biraa hin qabnu dimbara ollummaa walirraa hin qabnu. Akka nuti rakkoo dhuunfaa qabnuutitti haasa'ametti sagalee kana dhabnee deebii dhabne. Bakkeen itti cabaa jiru kun hin argamne hin laallamne mootummaan illee cabaa jira jedhaati miti kan laalaa jiru callisee itti kan laalaa jiru. Abbaan gadaa tuulamaa gamtaa kan jettu dawoo galfatee tuulama buusee lafaan ga'aa jira. Miidiyaatti bahee tuulamni mataarra guddatee miila jala cabee qallate jechaati kan ture. Deebisee gadaan fiixe warra fiixeeti malee gadaan tuulamaa hin jiru kan jedhu kan kaasaa ture. Kun immoo tuulama buusee lafaan ga'aa jira ajjeesaa jira. Bakka misoomatis ta'e bakka hundaa bakka araaratti kan tajaajiluu qabu abbootii gadaa tuulama saglii tuulamaa kana. Ammatti rakkoon nurra ga'ee jennee qaama ilaallatu hunda beeksisnee jirra. Biiroo aadaa fi turizimii hin dhaqne yeroo 3-4 hin deebisne aga biiroo pirezidaantiitti illee hin dhaqne
pirezidaantii argachuu hin dandeenye, ittaanaa isaatillee hin arganne, bakka hin dhaqne hin qabnu. Karri mootummaa cufaadha. Karri mootummaa banaan abbaa gadaa gobana qofaaf. Namoota inni ofirratti ijaare abbootiin gadaa fiixee godina isaaniitti irratti isaan ummata isaanii tajaajilaa jiran as dhufanii garuu sirna keenya nurratti dhiibbaa agaa biyya irratti fe'aa jiru. Kana ummanni Oromoo akka nuu beeku sirna isaanii irratti affeerarree nuu godhanii hin beekanii waan waliin hojjennes hin qabnu. Nuti isaan kabaa keenya goonee ofitti oduu qabaa jirru isaan nurra darbanii sirna keenya sirna mirrigaatti nu galchaa jiran. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuutis immoo yeroo 4-5 itti deddeebinee magaalaa kana situ bulchaa, magaalaa kana si jala jirti. Sirni kun immoo kan Oromooti. Sirni Oromoo kun nu jalaa badaa jira, nu jalaa cabaa jira jennee itti jechaa turre furmaata argachuu hin dandeenye. Qaama mootummaatis yoo dhaqnee dubbisnu maamilummaa waan walirraa qabaniif isuma deeggaranii beellama baay'isuu fi haala yeroo sababa godhuudhaan sagalee keenya nurraa fuudhuu didameet. Araddaan Jilaallee bakki sana olaaltan amma kan eeguu qabu, kan kunuunsuu qabu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa ture. Garuu sirna biraat kan hojjechaa jiran. Sirna Gadaa Tuulamaa kana hin laalle jechuudha. Eega waggaa 3 biiroo aadaa fi turizimii sirna Gadaa Tuulamaa deeggareen jiru. Nu faana dhaabbatee hin jiru, hin beeknu, agarree hin beeknu. Eega waggaa 3 as. Kanaaf bakki balfatti gatamaa jira. Fincaanitti fincaamaa jira. Kosiin itti gatamaa jira. Dhimma kana qaama mootummaatu waajjira aadaa fi turizimii Oromiyaa gizee 2-3 dhaqnee itti dubbisneera. Afachaa nan laala jedhee callisaa jira. Kanaaf ummanni Oromoo tumsa nuu bahuu qaba. Ummanni Oromoo nu dhaqqabuu qaba. Nuti har'atti mindeeffamaa miti. Tola ooltummaadhaan sirna kana gaggeessine maatii keenya rakkisne ofiitti rakkannee rakkoo hunda keessa baanneeti. Akka homaan tajaajilletti sirni immoo sirnarra galuu hin dandeenye. Sirni dhiiga, lafeedha, fooni. Foon keessa darbee dhuga. Waan kana ta'eef sirna keenya hulluuqnee xumurree beeknus wallaallus tiksinee gadaa dhuftutti dabarsuudhaaf qophooy bakka jirrutti rakkoon adda addaa jabaatee nurra ga'ee jira. Poolisiidhaan akkuma waajirri sun irraa gannu kutanitti jirra. Uummannis faayidaa dhabee jira, tajaajila dhabee jira. Waajjira Tuulamaa keessa guyyaa hojjaa duraatiif kamisa olaaltan namoonni fala dhabanii naannoo sanitti deddeebi'aa biyya fagoo irraa kan dhufantu jira. Karaa dheeraa kutanii kan bulanii tajaajila argachan sun har'a immoo laaluunis hin danda'ama, qaamanis laalamuu hin danda'ama waan ta'eef kanaaf furmaan akka itti nuu kennamu, falli akka itti nuu kennamu jennaa. Nu furmaata biraa oduu hin ta'in tajaajila uummataati. Uummanni rakkatee jira. Kan achitti miidhameetu jira. Seera malee kan adabameetu jira. Ammanni murtii adabeetu jira. Kara aadaatiin aadaa seera abbaa gadaatii fi manni murtii waliin hojjetu suni iddoo kanatti citee tafee jira. Dhimmi kun xiyyeeffannaatti kennamee haalaalu inni guddaan isaa bakkana jira. Sagliin bittinnaati kan jiru. Saglii kanatti kan kenne uummata Oromoo miliyoona 10 lakkaa'amu nama 2 moti nama 1 moti kan uummata kanatti kenne kan gadaa tana nutti as kenne. Kanaaf gadaan tun akka hin cabne sagliin kun bakka isaatti deebi'uu qaba. Saglii kana sabni argee laalee rakkina isaa hiikuu qaba, furuu qaba. Yoo rakkinni kun hin furamne gadaan tun karaa ammas akka jaarraa 16ffaa isaa itti deebi'uuf deemaa jirti waan taateef sabni kamiyyuu laaluu qabaan jedhaan. Arras waajjirri Gadaa Tuulamaa saamamaa jira, maa saamamaa, maa tuqamaa, tiksaati, kunuunsaati gadaa dhuftutti dabarsaa nuun jedhamee nutti kenname malee saamaa hataa nuun hin jenne sila kana ta'e rakkoon kun yeroo dhiyootti akka furamee furmaata tokko argatu qaamni ilaallatu ilma Oromoo ta'e, qeerroo ta'e, qarree ta'e namni kana ilaallatee warratee dhimma kana furmaata akka itti kennuun jedha. Qaamni mootummaatis immoo gadaan abbaan gadaa kamiyyuu qixataa uummata Oromoo bakka buune sirna marsaa keenya asiin nu ga'e kanammoo uummanni Oromoo biyya keessa jirus biyya alaa jirus nu hubatee rakkoon kun akka nu furamu sagaleen keenya dhageechifachaa jirra jechuudha. Mirga sirna gadaa kan alootatti akka nu darbu alootatti sirni ititaa sirni bareedaa gadaa meelbaa kana keessatti argame. Gadaa meelbaa waggaa 160 godaanee oduu aangoon qabatiin nurratti marsaa gadaatiin keenyaatiin qabneet
Gadaan kuni gadaa bilisaati. Gadaa Oromoo ijaaree Oromoo tokkoomsee Oromoo gabrummaa keessaa baasaa jiru keessatti nuti immoo rakkoo akkanaa nurra gahaa jira. Rakkoon nurra gahu kun immoo an Oromoo xiqqeechu, an Oromoo cabsu malee an Oromoo guddisuu miti. Kana uummanni Oromoo akka nu birmatu barbaanna. Galatooma horaa bulaa. Yaa'ii guulalee.